Ashamaa harka fuune akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu. Itoophiyaan liqii ofirraa kaffaluu dadhabuu fi daafoo isaa maal ta'inna? Itoophiyaan boondii doolaara biliyoona tokkoon gabaa addunyaa irratti gurgurteef dhalasaa doolaara miliyoona 33 kaffaluuf yeroon kennameef xumuramee hanga oduun kun qindaa'utti guyyaa 4 irra darbeera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa bara 2007 Itoophiyaan boondii doolaara biliyoona tokkoon gurgurtee liqii argatteef dhalasaa kaffaltee kan xumuruu qabdu hanga wiixata darbe jechuunis sadaasa 1 bara 2016tti ture. Guyyaan kun wayita xumuramu mootummaan liqii kana yeroo qabameef keessatti kaffaluu akka hin dandeenye ibse. Gurgurtaa boondii kanaaf dhalli waggaatti kaffalamu dhibbentaa 6.25 ture. Shallaggiin kun kan waggaa ta'us kaffaltiin garuu waggaatti yeroo 2 yookiin ammoo 6 raawwatama. Waggaa 10f kan deemaa jiru gurgurtaan boondii kun bara dhufu jechuunis bara 2017 guutummaatti kaffalamee xumuramuus qaba. Boondiin kun erga gurguramee waggoottan 10 jiran keessatti mootummaan liqeessitootaaf dhala kaffalee xumuruu qaba ture. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa garuu dhala kana kaffaluu akka hin dandeenye dhiyeenya kana ibseera. Itoophiyaan yeroo qabameef keessatti dhala gurgurtaa boondii kanaa kaffaluu akka hin dandeenye erga ibsitee booda kamisa kaleessaa jechuunis sadaasa 4 bara 2016 abbootii boondii waliin marii karoorsite. Marii kanaan filannoowwan biroo barbaaduu irratti wal ta'uu barbaaddi Itoophiyaan. Koreen abbootii boondii ammoo murtee mootummaa Itoophiyaa kanaan barbaachisaa kan hin taanee fi gaddisiisaadha jechuun Reuters gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa murtee isaa kana hin jijjiiru taanaan garuu daafoon isaa akkaan hammaataa ta'aa jedhu warri boondii bitan. Itoophiyaan dhala gurgurtaa boondii yeroo qabame keessatti kaffaluu dandeessi moo hin dandeessu jechuun sodaa keessa kan jiranis hedduudha. Itoophiyaan dhala kana akka kaffaltuuf guyyaan dabalataa 14 kennamuufis yeroo kennameef kana keessatti maallaqi kun hin kaffalamu taanaan rakkoon waliigaltee kabajuu dhabuu ishee mudachuus ni danda'a. Mootummaan Itoophiyaa boondii gurguree doolaara biliyoona 1 argachuuf dhalasaa waggaa 10 keessatti kaffalee xumuruuf liqeessitoota waliin waliigaltee mallatteessees ture. Waliigaltee kana keessaa hammeentaa dhala maallaqa liqii fi haalli itti kaffalamu isaan ijoos turan. Shallaggiin dhala waggaatti dhibbentaa 6.25 kan kaffalamu ammoo 6.6 waggaatti yeroo 2. Itoophiyaan hanga yoonaa dhala liqii kana kaffalaa turtus amma garuu sadarkaa kaffaluu hin dandeenye irra ga'uu ministeerri maallaqaa ibseera. Akkaataa waliigaltee kanaan liqii kana kaffaluu dhabuun teeknikaal diifoolt jedhamuu akka danda'u ogeeyyiin dinagdee ni himu. Akkaataa waliigalameen dhala maallaqaa liqii kana kaffaluu dhabuun yookiin liqii guutuu kaffaluu dhabuun waliigaltee kabajuu dhabuutti fudhatama. Maallaqa liqii gurgurtaa boondiin argame kana kaffaluu hin danda'u jechuun biyyittiin liqii waliigalaa ofirraa qabdu kaffaluuf humna dhabuu ishii agarsiisas jedhu ogeeyyiin dinagdee. Aangoonni Itoophiyaa abbootii boondii waliin mari'achuuf karoora kamisatti qabatan booda dandeettiin Itoophiyaa liqii ofirraa kaffaluuf qabdu sirriitti hubatama. Mootummaan liqii biyya alaa ofirraa kaffaluuf waan rakkateef liqeessitoota kaan waliinis mari'achuutti jira. Akkuma liqiiwwan kaanii kan gurgurtaa boondiin argame kunis akka yeroo biraatti dabarfamuuf yookiin hammeentaan dhala isaa akka hir'atuuf barbaada. Mootummaan qabxiiwwan marii kamisa irratti dhiyeesse keessaa tokko hammeentaa dhala maallaqaa liqii kanaa dhibbentaa 6.25 irraa gara dhibbentaa 5.5tti akka hir'atudha. Dhimmi ijoon kaan ammoo yeroon kaffaltii akka dheereffamudha. Mariin mootummaa fi liqeessitoota gidduutti geggeeffamu salphaa akka hin taane kan himanis hedduudha. Ogeeyyiin dinagdee gama Itoophiyaan garuu abdii akka qaban himu. Ogeeyyiin dinagdee marii kanaan waliigaltee irra ni ga'ama jedhanii amananis marichi yoo milkaa'uu baate garuu miidhaan isaa salphaa mitii jedhan. Haala dinagdee amma Itoophiyaa keessa jiruun yoo ilaalamu biyyittiin amma dhiibbaa dinagdee jala jirti. Haalonni yoo hin mijataniif ta'e rakkoon waliigaltee eeguu dhabuu yookaan teeknikaal diifoolt kun gara liqii kaffaluu dhabuutti yookaan soovereen diifooltiitti ce'uu danda'as jedhu.
Marichi waliigaltee malee xumuramee Itoophiyaan ala maallaqaa yookiin guutummaa liqii boondii kanaa kaffaluu yoo dadhabde dubbii liqeessitoota kaan waliin eegalte irrattis miidhaa ni qabaata. Liqii waliigalaa Itoophiyaan biyya alaatii argattu keessaa walakkaan Chaayinaa irraati. Yeroo Itoophiyaan liqii itti kaffaltu waggaa tokkoon dheeressiteetti. Itoophiyaan liqii kana kaffaluu dhabuun yookiin dadhabuun maallaqi IMF irraa biyyittiin argattu yoo jiraate akka baay'ee harkifatu taasisa. Biyyoota investeroota biyyittiin irraa barbaaddu waliin hariiroon uumamu akkaan laafaa ta'uus mala. Gargaarsa biyyoonni taasisan irrattis dhiibbaa ni uuma. Gargaarsi akkaan harkifatuu waliin walqabatee mootummaan hanqina boba'aa qabu guutuuf jecha mootummaan gara maallaqa ofiisaa maxxansiisuuttis seenuu akka danda'u ogeeyyiin dinagdee ni tilmaamu. Kun mataansaa qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa biyyittii raasaa jiru daranuu hammeessa. Liqii kaffaluu dhabuun Itoophiyaa kun ragaaleen waliigaltee maallaqaa hedduun akka amantee dhaban taasisa. Meeshaalee gabaarraa dhabuu fi gatiin meeshaalee akka malee dabaluun haaluma wal fakkaatuun mudachuus danda'a. Itoophiyaan liqii irra jiru kaffaluu dhabuun ishee damee investimentiis ni miidha. Investeroonni dinagdee biyyichaarraa amantaas ni dhabu. Kanaaf maallaqa koo baasee investi godhee gara fuulduraatti maallaqa koo baase deebisee argadha jedhu argachuun ulfaataas ta'a. Investeroonni duraan jiranii fi hojii isaanii babal'isuuf karoorsan karoora isaanii haquu danda'u. Kanneen haaraa jalqabuuf karoorsanis deebisanii yaada isaanii jijjiiruu danda'u. Kun ammoo Itoophiyaan damee investimentiin akka isheen dorgomtuu hin taane godha. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan walwaraansi humnoota hidhatanii fi mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiru dinagdee biyyittii irratti dhiibbaa guddaa uumeeti jira. Kana irratti dabalamuun ammoo Itoophiyaan liqii ofirraa kaffaluu dhabuun ishees mata dhukkubbii kan biraa uumeeti jira. Carraan egeree biyyittii gara fuula duraatti maal ta'inna waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Multimedia madda seenaaf odeeffannooti.